Kana booda gurbaa gara laafeessisuun hin jiru jechuun Tiraamp Iraan waliigaltee niikuleeraa hatattamaa yoo mallatteessuu didde dachee ishee gubbaatti bakakkaa roobsina jedheera. Koreen eegdota warraaqsaa gamasaan harki keenya qaatarra jira jechuun humnoonni lafoo kan galaana fi qilleensarra socho'uun biyyattii ittisuuf qophii guutuu qabu jedheera. Ameerikaa shallaggii dogoggoraa ishee irra deebitee Iraan haleeluu yoo barbaadde humni galaanaa kan eegdota warraaqsaa kaardii haaraa akka fayyadamu ibsuun dooniiwwan waraanaa gurguddoo Ameerikaa dheekkamsaa abiddaan gubee hojiin alaa akka taasisu mirkaneesseera. Kana cinaatti humni waraanaa Yaman ibsa kenneera. Gocha haaraa Ameerikaan Iraan irratti raawwattu kamiyyuu callisee akka hin ilaalles beeksiseera. Kana booda gurbaa gara laafeessisuun hin jiru jechuun Tiraamp Iraan waliigaltee niikuleeraa hatattamaa yoo mallatteessuu didde dachee ishee gubbaatti bakakkaa roobsina jedheera. Pirezidaantiin Ameerikaa Iraan waliigaltee niikuleeraa fudhachuu yoo didde waan hamaatu dhalata jedheera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliigaltee niikuleeraa yeroo dhiyootti akka mallatteessitu gaafateera. Kana booda Tiraamp gara laafeessisuun hin jiru jechuun waltajjii isaanii Tiruu Sooshaal irrattis barreessaniiru. Teheraan karoora Strait of Hormuz deebitee banuuf yaada dhiyeessiteen booda waa'ee sagantaa niikuleeraa irratti akka hin mari'annes ibsiteetti. Tiraamp yaada Iraan dhiyeessite fudhachuu akka hin barbaanne mallattoo agarsiisuun doorsisaa haaromsaniiru. Koreen eegdota warraaqsaa gamasaan saamichi galaanaa fi waan badummaa Ameerikaa yoo itti fufe deebii qabatamaa akka kennu beeksise. Saamichi galaanaa Ameerikaa bifa uggura galaanaa jedhamuun yoo itti fufe yeroo dhiyootti tarkaanfii waraanaa qabatamaa fi kan kanaan dura hin argamne akka fudhatu maddi nageenyaa sadarkaa olaanaa Iraan Pirees TV'tti himeera. Ajajaan waajjira muummee Kaataam Alnaabiyaa ibsaarra kenneen obsi daangaa qaba jechuun Waashingteen uggura humna galaanaa naannoo Strait of Hormuz yoo itti fufte deebii adabbii barbaachisaa ta'e ni kennina jechuun ibseera. Dabalataan Iraan waraana dhiyeenya kanaa keessatti Ameerikaan kana booda humni tilmaamamuu hin dandeenye akka ishee mudatu mirkaneessitee jirti jechuun cimsee dubbateera. Kana malees carraan dippiloomaasii Tiraamp Ameerikaa boolla amma keessa jirtu keessaa akka baasan carraa kennuuf kan yaadame ta'us ibseera. Haa ta'u malee mataa jabummaan Ameerikaa fi gowwoomsaan yoo itti fufe haalli Iraan yoo fudhatama dhabe diinni yeroo dhiyootti uggura humna galaanaa deemaa jiruuf deebii gosa adda addaa argata jechuun isa akeekkachiiseera. Humni galaanaa eegdota warraaqsaa gocha weeraraa haaraa dhufu kamiifuu deebii hamaa akka kennus dhaadateera. Itti aanaan hoogganaa humna galaanaa eegdota warraaqsaa Islaamaa ibsa kennaniin waraana haaraa Ameerikaan Iraan irratti raawwattu kamiifuu dandeettii biyyattiin hin eegneen waan hamaa akka gadi luqqisu akeekkachiiseera. USA shallaggii dogoggoraa kan biraa gochuun Iraan irratti haleellaa yoo raawwatte humni galaanaa eegdota warraaqsaa qabeenya haaraa sadarkaa olaanaa qabu dabaluun akka bobbaasu ibsaniiru. Ameerikaa shallaggii dogoggoraa irra deebitee yoo jalqabde yookaan Iraan yoo haleelte humni galaanaa eegdota warraaqsaa kaardii haaraa akka fayyadamus ibsuun dooniiwwan waraanaa gurguddoo Ameerikaa dheekkamsaa abiddaan gubee akka hojiin ala taasisu ibsaniiru. Qondaalli humna galaanaa eegdota warraaqsaa kun dabaluun yoo weerarri Ameerikaa haaromfame Iraan meeshaalee gurguddoo biroos fuula diddaa adda addaatti akka baaftu himuun kana malees dandeettii waraanaa amma qabattee akka fayyadamtu ibsaniiru. Harki keenya qaatarra jira jechuun humni lafoo kan galaana fi qilleensarra socho'uun biyyattii ittisuuf qophii guutuu qabu jechuunis ibseera. Kana cinaatti humni waraanaa Yaman ibsa kenneen gocha haaraa Ameerikaan Iraan irratti raawwattu kamiyyuu callisee akka hin ilaalle beeksiseera. Yaman barbarummaa bulchiinsa Tiraamp galoo galaana Pershiyaa keessatti mul'atu akeekkachiisuun tarkaanfiin Iraan Strait of Hormuz keessatti fudhatte sanaan akka deeggartu ibsa kenneen beeksiseera. Ministeerri Haajii Alaa Yaman gamasaan galaana Omaan keessatti saamicha galaana Ameerikaa fi haleellaa dooniiwwan daldala Iraan irratti raawwatu balaaleffachuun gochi kun seera idil addunyaa fi bilisummaa doonii ifatti kan cabse ta'uu ibseera. Weerarri Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan humnoota diddaa Libaanos, humnoota Yamanii fi Iraaq dabalatee guutuu naannicharraa dhufan harkiseera. Sochiin Arsarallaa Yaman gamasaan siqqee diddaa ta'uun haleellaa misaayilaa fi diroonii naannolee Israa'el irratti xiyyeeffate banuun isaa kan yaadatamudha. Jalqaba baatii kanaa hoogganaan Ansarallaa Abdul Maalik Haaluutii akka ibsanitti dhukaasa dhaabuu dadhabaan Teeraanii fi Waashingteen gidduutti ta'e waraana kana dhaabbataadhaan yoo hin xumurre sochiin diddaa Yaman gara lolaatti akka deebi'uunis mirkaneessaniiru.